Gama dhimma magaalota Dr. Sirritti haasa'anii jiranii look gaafiin Oromoon biyya sana irraa qabu wantoota qabne amma xiqqoo complex ta'ee jiraa'u eega namni keenya Toyota ol ba'ee booda haa taatu garuu ce'umsa kana irratti haara itti galchinee fi ce'umsa xiqqoo eega dabran booda gaafileen kun Mararaan angoo ba'ee Jaafaran sangoo feeta Jaafaran angoo ba'ee Darajjeen ba'ee Isqeel ba'ee abbaan fedhe oo ba'ee gaafin finne deebi'uu qaba gaafin harar deebi'uu qaba dangan cinaaqseen eegamuu qaba gaafin moyyaalee deebi'uu qaba kun beekamuu qaba. Kanaaf kun waan irratti hojjennu yeroodhaaf garuu haala amma jiru kanaan gadi qabbaneessuun tooftaadhaaf faayidaa qaban fakkaata ammaaf yeroodhaaf garuu lain bulfanne malee hin dagannee kana jarri sun akka beeku diraayimaa jara oopidiyoo ka waa'ee magaalaa Harar of eeggannoon deemuu barbaachisa. Shiraaf dhaabatte magaalaan sun Finfinnee illee shiraaf mallasaan dhaabe Dirree Dhawaa illee shiraaf dhaabe Harar illee dirree shiraaf dhaabe Mooyyelee illee shiraaf dhaabe nuufi orma nu keessa jiru wal fichisiisuudhaaf dhaabe ummata Harariif yaadeetii miti ummata Somaaleetiif yaadeetii miti wal afaan nu kaa'uudhaaf kaa'e. Namni Jaafar kana sirri beeka warri afran qallootii fi warri adaree seera waggaa 1,000 oli qaban akka ambaatti mirga ambummaadhaa qaban naannoo san keessa jagola keessa mirga qaban diineetti dhufummoo Oromootu irraa tiisa walii galteedhaa jira amiirri isaanii ilma barcumaatii kuni beekama seera jira jechuudha seera naafaarraa nuti haasoo hin osoo hin ta'in waggaa 1,000 ol ummanni Harariitii fi ummanni Oromoo seera tumatee waliin jiraachaa ture. Yoo yaadattan baafara Raa'uuf Paashaadhaa dhufu bara 1975 bara 1975 namni adaree biyyoodhaa irraa lolee humni guddaan irra dhume abaaboosaati warra afran qallooti adaree irraa diina kan dorgaa ture Oromoo jechuun walii galtee waan qabaniif mirga guutuu akka sabaatti qabaatanii garuu Oromoodhaan tiifamanii jiraataa turan. Shirri godhamaa jiru mallasarraa kaasee ummata Haayile Sillaaseenis yaale baay'ee wayi mallas qobaami Haayile Sillaaseenis waliin nu buusuudha yaala ture mallasaan garuu lafa aanaa'u ta'uu hin dandeenye naannoo godhee uumuudhaan naannoo sanitti nama tokko lama adareen namni fayyadame dachii san gurguratee akka itti fayyadame wayyaanee faadha dachii achi taa'ee kan gurgurataa ture Saamoraadha achi taa'aa ture dhibeetan warri baha turtan waan Saamoraan saamee nyaatee ittiin huqqate kanaaf nuufi adaree wal faccisiisuu barbaadan kanatti waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu Oromoon afran qallootii fi warri ummanni keenya obboleen keenya adaree wajjin gatta'anii furuu danda'uu qaban dhimma kana irratti wayyaan eegaa guutte rakkoon tulli furamtina fakkaatan gama kiyyatti garuu ilaalchi hamaan deddeemuu hin qabu sabni lamaa wal bu'uu hin qabu saba lamaa jechuun dandeessu weeyta ummanni Hararii adeerri isaanii Oromoon ta'an hin jiru Oromoon isaan wajjin waliin fuudhin hin jiru naannoo sanitti funni furraa Oromoo fi adaree jidduu wayyaaneen seentee wanni manguddummaa ta'eessuuf hin jiru dubbii baxabbatuudhaaf malee Oromoon biraatuun barbaachisu namnummaan naannoo isaanii gatteessanii fudhachuudha qabdan kana irratti beekumsa qabnu ni gargaara jechuudha ka dhimmi daangaadha Keeniyaan ture dhimmi tokko irra dalagaa ture kana dhimmi daangaa akka itti furru karaa lamaani karaa sadiini tokko abdiilee mormarraa dhabamsiisuudha daangallee kan wal nu lolchiisaa jiru nuuf Somaalee wajji guddanne wajji jiraanne obarratti malkarratti walajjeesu wal loluu waan jiraati akkasii miti warri gammoojjii ka girnoofii fi laawuncharii wal fixan amma wayyaaneetu itti hidhee ummata keenya ajjeesiisaa jira maaliif dubbiin qabsoon dhuftee sulultaadhaan isa